Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota shaashiitu nagaa keessanii fayyaa jirtu baga jiraatan. Har'a sagantaa addaa tokko caaltu hojii qabannee isinii dhufnee jirra. Sagantaan kun maali jechuun keessan gamanumaan nagaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Isin irraa bannee jirra amma immoo isinii dhufnee jirra. Egaa hordoftoota keenya akkuma isin jette isin irraa bannee jirra dhugaadha. Baasii tokkoof guyyaa 15 akkas toora irra jirru toora baay'ee bannee jirra jechuudha. Namni jaalateen badu miidiyaa irraa jechuudha. Uummattu isa rakkisee uummattu isa haaluma qilleensa kanattu namni biyya namaa jiru kun wanni yoo tokko mijaa'uuf fi kanumaaf isin irraa bannee malee waan biraati miti jechuudha. Kanaafuu isin irraa baduu kennaaf dhiifama nu godhaa nu foolchaa isin jenna kabajaadhaan isin gaafanna. Akkasuma har'a ammoo wanni qabannee isiniif dhufnee jirru waan ajaa'ibaa tokko qabannee isin dhufnee jirra. Wanni ajaa'ibaa kun maali yoo jettan chaalenjiidha jechuudha. Chaalenjii anaaf caaltuun chaalenjii adda ta'e tokko qabannee isin dhufnee jirra. Chaalenjiin kun maali yoo jettan gamanumaan hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu hordoftan kan agartan ta'a jechuudha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Gaafii waan garagaraa waan caaltu gaafadhu jira waan an gaafadhu kana guutuutti osoo takkitti keessaa hin wallaalin yoo naa deebiste jechuudha caaltuun badhaasa illee qopheessee fi jira jechuudha. Badhaasa ajaa'ibaa kana isin fuulduratti ammuma biintee kennaa jechuudha. Waan an gaafadhe kana yoo guutuun naa deebiste jechuudha. Akka kennuuf abdii qaba. Yoo garuu waan san naa deebisuu dadhabde uumaa gochuuf hin danda'u. Isinis gargaara. Yoo isin dadhabde isinis carraa kennee jira. Isinis carraa kennee jira. Isinis carraa kana kenne isinii kenne kana fayyadamtanii yoo isii deebiftan jechuudha. Badhaasa kana ni argatti. Kana dadhabnaan immoo badhaasa dhabdee jirti ni kufti jechuudha. Tola hordoftoota keenya ani illee kan deebisu abdii qaba. Yoo wallaalee immoo akkan gargaartanii abbaa badhaasa kana na gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma isin jette kana warroonni gaafii kana yoo ani isin gaafadhe isin wallaaltee akka isin deebistan jechuudha. Isinis carraa kennee jira. Carraa kana isinillee deebistanii isin yoo dadhabde isin gargaartanii deebistaniif ni kennaaf badhaasa kana jechuudha. Yoo ammoo isin dadhabde isinillee dadhabdan uumaa gochuu hin danda'u jechuudha. Badhaasni kiyya anumaaf hafaa jechuudha. Kanaafuu amma garanumaan gara gaafichaatti isin dabarsan jechuudha. Warroonni ammoo chaanaala keenyaaf haaran jechuudha. Gamanumaan subscribe, share, like akka nuuf gootan kabajaa guddaa isin gaafanna. Caaltuunis chaanaala mataa ofii akka qabdu isin himee jira kana dura. Kan isinillee irratti hojjannee beeknu irra gadhinnee beeknu jira amma irratti hojjechuudhaaf waan qophii irra jirruuf gamanumaan subscribe, share, like akka gootaniif akka guddistaniin kabajaa guddaa isinirraa qaba. Tole qophiin isinii qopheessinee dhufne kun maali jechuun keessan hin oolu. Garnaan qophiin kun maali jettan chaalenjii sirboota durii jechuudha. Sirboota durii sirboota garaagaraa qopheessinee dhufnee jirra. Sirboota waggaa baay'ee dura ba'an jechuudha kan namni keenya. Dagate akka hin dagatamneef isin yaadachiisuudhaaf chaalenjii akkana kana qopheessee dhufee jira jechuudha. Sirboota kana an asirratti ni banaa fi sirba ambani kana weellisaa san maqaa isaa yoonaa himte guutuutti weellistoota an asirratti qopheeffadhee dhufe kana guutuutti sirba isaanii ni banaa fi sirba kana maqaa weellisaa kanaa eenyu jedhee gaafadhee carraa 2-3 ni kennaa fi kan hunda kana fayyadamtee yoonaa deebistee gaafii kan hunda argatte badhaasa ni argatte jechuudha. Yoo dhabde ammoo badhaasni koo anumaaf hafa jechuudha. Artistoota keenya kan dur warroota dur sirboota baasan akka hin dagatamne wal yaadachiisuudhaaf chaalenjii kana qopheessinee isin dhufne jechuudha. Garanumaan gara chaalenjii kaatti darba jechuudha. Gaafii tokkoffaa dhageeffadhu. Amma sirbi sii banu jira. Sirbi sii baname kun weellisaa kana maqaan isaa eenyu akka ta'e naa deebistaa jechuudha itti yaaddeeti. Akkaadaa biyya damee muulfacheemu gamana gamaasii damee yemmuu du'eeddimu baay'iseen gammadaan baloo yemmuu nargatu. Mana keessan booroo iddoo qophiisaanaa nama saanii ta'eenye muka guddaa jaalaa yoo
guddisuuf ta'e aadaa abbootii keenya sirba keenya bineensaloo kanneen qabduu ta'e. Tole weellisaa amma dhageetti kana maqaan isaa eenyu? Carraa sadii siif kennee jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa. Itti yaaddee akka deebistuuf. Yoo beekte maqaan isaa ebaloo ebalooti. Yoo hin beekne ammoo hordoftoonni keenya akkasii gargaaran carraa si kennee jira. Isin lachuu dadhabnaan immoo gara biraatti si dabarsa jechuudha. Dafii deebisu kan yeroo hin qabnu. Muki yaalire haga nama sadii yaaluu carraa qabdu. Akka tasaa yoo afaan si dhufe ebaloo jechuun nama sadii sii kennee jira. Hordoftoonni keenya warroonni weellisaa kana beektan deebisuuf hin dandeessanii caaltuu abbaa badhaasaa gochuu ni dandeessanii jechuudha. Hangaruu hin deebisuu fi abbaa gaafii waan ta'e. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa gaafii amma gaafadhe kana caaltuun dadhabdee jirti jechuudha. Tokkoffaanuu kufte jechuudha. Amma gara gaafii lammaffaatti sin dabarsa. Weellisaa kana deebisuu hin dandeenye warroonni hordoftoonni keenya yoo beektan caaltuu gargaaraanii deebii kana akka deebisaniif carraa isinii kennee jira jechuudha. Amma ammoo gara gaafii lammaffaatti isin dabarsa jechuudha garanuma. Gaafii lammaffaadha. Asumaan weellisaan kun maqaan isaa eenyu? Weellisaa amma sirba isaa siibane kana maqaan isaa eenyu? Kan duraa akkuma beekamu hin arganne. Kan ammaa kun kan lammaffaa kun maqaan isaa eenyu? Yaali carraa sadii qabda yaaluudhaaf. Haayiluu kitaaba? No, hin arganne. Haayiluu kitaaba jettee jirti hin arganne akkuma isin beektan jechuudha. Subuutti jiru dhugama dubbachuu jira. Haayiluu kitaabaati miti. Carraa lama si'aafi. Yaalda. Eenyu? Yaali gaa. Yaaltee akka isaa rabuu dandeessa. Dafee. Tole akkuma argitan kana callisuun furmaata waan hin taaneef sa'aatii an kenneef carraa sadii kenneef jira. Carraa tokko dubbattee lama sa'aatii isii jala dhumatee jira jechuudha. Ammallee akkuma agartan kana hin arganne jechuudha. Gaafii lamaan keessaa artistoota lamaan keessaa lama gaafadhee lamaan keessaa hin arganne jechuudha. Kunis gara keessan isinitti ergee jira jechuudha. Isin ammoo deebistan garanumaan dawana jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya gaafii lamaan keessaa gaafii lachanuu deebisne amma gara gaafii sadaffaatti gamanumaan isin dabarsu jira jechuudha. Ammas weellisaa tokko isinii bane jechuudha. Weellisaan kun eenyunni kan jedhuuf ammoo caaltuun as na bira argamti. Isin ammoo warroonni gamanumaan gara karaa yuutuubiitiin daawwachuu jirtan akka yoo isin dadhabde akka deebisan carraa isinii kennee jira jechuudha. Aartiin keenya akka hin dakkatan akka hafne gochuudhaaf chaalenjii kana kan eegalle jechuudha. Itti fuunee jechuudha. Amma garanumaan gara weellisichaatti isin dabarsa jechuudha. Yashakee burtukaana tokko. Amma siibane kana maqaan isaa eenyu? Carraa sadii qabdaa. Carraa sadii kana yaaltee dhabnaan dhaggeeffattoota keenya dabarsa jechuudha. Daf yaali. Abbabaa. Abbabaa eenyu? Abbitoo. Abbataa Abbitoo? Hin arganne. Gaafii tokko carraa tokko yaalteerta. Carraa lammaffaa. Carraa lammaffaa. Abbadaa. No, hin arganne. Tokko siyaafii carraa tokko yaali. Carraa takka siyaafa. Tokko lama dhumachuudhaaf sa'aatiin kan kee. Tokko lama dhumachuudhaaf aakshiin dhumatee jira jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya gaafii ammaa kana tokko lammaffaa argattee jirti jechuudha. Tokko lammaffaa argattee jirti. Guutuu argannee tokko lammaffaa argattee jirti jechuudha. Dura gaafii sadi keessaa gaafii lama dhabdee gaafii sadaffaa immoo tokko lammaffaa argattee jirti jechuudha. Amma immoo gara gaafii itti dabarra. Weellisaa sirba kana dhaggeeffattee weellisaa kana maqaa ibsite jechuudha. Ararke de rewa la kanjura
Tole as kottu asiin jira. Harargee dirree walakkaa jira jedhee jira. Sirba kana weellisaa kana maqaan isaa eenyu? Lama. Miti hin arganne. Carraa sadii qabdaa. Carraa sadii keessaa tokko fayyadamtee ta'a lama siyaaf. Dafi lama siyaaf. Alii Shabboo. No hin arganne. Carraa tokko siyaaf. Carraa tokko. Carraa tokko siyaaf. Yaada gaadani. Salamuun. Salamuun Dannaqee hin arganne dhabdee jirti. Carraa sadii yaaltee jirti. Sadii keessaa yoo dhabdee jirti jechuudha. Gamanumaan dhaggeeffattoota keenya gaafii afur gaafadhe keessaa sadii dhabdee sadii walakkaa dhabdee walakkaa of argatee jaaltu jechuudha. Isin ammoo gaafiiwwan kana akka deebistan abdii isinirra qaba jechuudha. Amma immoo gara gaafii itti aanutti isin dabarsa jechuudha asuma. Sirba kana dhaggeeffattee eenyu akka ta'e naa himte jechuudha. Yanniku gamakiti yanniku sibira gamatun debine ajala defira obsadabi dubamarinta bisa pun makan saya jira cara sedih kabda Tole caaltuun kanallee beeku jettee jirti hordoftoota keenya isin ammoo caaltuu warroonni caaltuu jaalatan akka gargaartan abdii guddaa sirra qaba. Gaafii guyyaa irraa gaafachaa oole kana guutuun guututti hin deebisne jechuudha. Walakkaa ofirraa deebisee jirti jechuudha. Weellisaa kana maqaan isaa eenyu akka ta'e isin deebisuuf hin dandeessin jechuudha. Kanaafuu amma gara gaafii itti aanutti isin dabarsa. Amma ammoo sirbi kun sirba kana dura ture amma immoo bifa ammayyaadhaan dhiyoo tana viijin intartimentii irra gadhiifame. Weellisaan kun weellisaa beekamaadha. Turaan yeroo turaa bahee ture amma immoo dheengadduma tana viijin intartimentiin bifa haaraan gadhiisee jira jechuudha. Sirba baay'ee namatti tole jechuudha. Sirba aadaa naannoo Wallooti. Mee gara namaan dhageeffattee eenyu akka ta'e nu ibsite jechuudha. Tole weellisaa kana maqaan isaa eenyu jedhama? Sirbi kun kana dura bahee ture ammayyaawaan ta'ee bifa baay'ee namatti toluun nama hawwatuun viijin intartimentiin dhiyoo tana gadhiisee jira jechuudha. Baay'ee sirba baay'ee bareedaadha. Kanaafuu weellisaa kana maqaan isaa eenyu? Daaf carraa sadii qabda. Carraa sadii qabda yaa carraa sadii qabda. Deebis. Weellisaa amma si gaafadhe kana maqaan isaa eenyu? Carraa sadii qabdaa. Carraa sadii kana fayyadamtee deebisii yoo hin deebisne immoo uumaa si gochuu hin danda'u. Adnaan Muhammad. Tole deebii kana caaltuun deebisee jirti jechuudha. Adnaan Muhammad weellisaa baay'ee bifa ammayyaa ta'een aadaa Wallootiin baasee jira jechuudha. Viijin intartimentu gadhiisee jechuudha. Adnaan Muhammad deebisee jirti jechuudha. Amma gara namaan gara gaafiitti nama jechuun dabarsa. Kan ammaa kana ammoo akka beektu abdii qaba jechuudha. Ni beekti jedheen yaada. Sirba kana dhaggeeffattee maqaa weellisa kanaa nu himte jechuudha. Sirriitti yaada akka si argamu malee. Tole weellisaa amma sagalee isaa dhageetti kana maqaan isaa eenyu? Carraa sadii qabdaa sadii keessa yaaluu dandeessa. Dafi daqiiqaan keessatti nuti. Fayyisaa Furii. Tole Fayyisaa Furii argattee jirti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaafii jahamu torba gaafadhe keessaa gaafii caaltuun gaafii lamaaf nuusa qofa deebistee jechuudha. Kanaafuu amma gara gaafii tokko tafa gaafii xumuraa jechuudha. Gara gaafii xumuraa isin dabarsina jechuudha. Tole hordoftoota keenyaa sirbi kun sirba beekamaa namni hundi beeku waan ta'eef ofiillee kan xumuraa waan ta'eef kilaasikaala qofa banaa fi sanbooda isumaan deebistee jechuudha. Yoo isin dadhabde immoo carraa isiniif kennee jira. Isin akka isii gargaartanii caaltuun abbaa badhaasaa har'aa akka taatu gamanumaan isitti hima jechuudha.
kana maqaan isaanii carraa sadii qabda. Carraa sadii kana adda fayyadamii san dhabnaan immoo maqaan isaanii dafika. Carraa sadii qabda carraa sadii dafika. Dadhabdee. Tole amma isaa daqiiqaan keessa dhumatee jira jechuudha. Hordoftoonni kiyya weellisaa kana caaltuun wallaatee jirti jechuudha. Qophiin irra qopheesseef sila gaafii anamma gaafadhe kana guutuun guutuu osoo naa deebistee abbaa badhaasa taatee oolte jechuudha. Garuu gaafii 7 gaafadhe keessa gaafii 2 qofa deebistee deebii 2 qofa deebistee waan ta'eef badhaasa irraa kana dhabdee jirti jechuudha. Isinis warroonni hordoftoonni kiyya jechuudha. Gaafii kana guutuun guutuutti yoo naa deebistan abbaa badhaasa kanaa ta'uu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu waan hordoftanii baay'ee galatoomaa kabajama ulfaadha. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan gamanuma subscribe share like akka nuuf gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Kabajamaa horaa ulfaadhaa isin jenna.